Ashamarka kafuna kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa arras qophii addaa qabnaa guyyaa arraammoo faayidaan gamtaan gurmaa'u maalidha kan jedhu irratti gaazexeessaa Maammed Said Hussein takkitti dammadaamuu wajjin marii geggeessinu qabna agadhuma sagantaa keenyatti nu faana tura ogummaa kaameraatiin Abdii Sabaan nu faana jira. Egaa Maamme waldaan gurmaa'uun maalidha kan jedhu irratti marii geggeessina guyyaa arraa waldaan gurmaa'uun maalidha kan jedhu irraa hiikasaarraa yookaan maal sitti fakkaata? Sirriidha gaazexeessaa keenya akkuma atilleen ibsite egaa waldaan gurmaa'uun maali kan jedhu irratti mariin keenya har'aa kan goonu egaa waldaan gurmaa'uu jechuun namoonni karaa wal fakkaataa ta'e ilaalcha waliin deemuu danda'u qabatanii walitti dhufuudhaan kan waliin gurmaa'anii hojii tokko ittiin eegalanidha yookaan kaayyoo qaban galma ittiin carraaqanii milkeessuudhaaf deemuun hojjetamudha jechuudha. Namatti tola yaada bal'aa ibsitee jirta waldaan gurmaa'uu jechuun karoora tokko qabatanii karooricha galma ga'umsaa itti gochuudhaaf galmaan ga'uudhaaf karoora sana galmaan ga'uudhaaf alatti deeman jechuudha. Waldaan gurmaa'uu keessatti maalidha kan jedhu keessatti yoo ilaalle gurmaa'uu keessa walitti dhufeenya jira, gurmaa'uu keessa wal mari'achuutu jira, gurmaa'uu keessa waliin ta'uutu jira, gurmaa'uu keessa wal beekuutu jira. Namoonni wal beekan kun waa waliin gurmaa'an yommuu walitti dhufan immoo maal hojjechuudhaan walitti gurmoomne maal qindeessuudhaan walitti gurmoomne jedhanii yaada walii qooduu jechuudha. Waldaan gurmaa'uun kaayyoo kaayyeeffatame tokko galmaan ga'uu keessatti ga'ee guddaa qaba. Kanaaf waldaan gurmaa'uu keessa wal jajjabeessuu fi wal beekuutu jira. Aniifati waldaa tokko keessatti utuu kaanee gurmoomne dura kan gochuu qabnu wal beekuudha. Wal hubachuudha yaadaan walii galuudha kanarratti erga wal mari'anne erga waliin deemne boodadha waan kaayyeeffanneef sana waan irratti mari'achuuf jirru sana kan itti deemnu jechuudha. Kanatti aansee faayidaan waldaan gurmaa'uu maali kan jedhu irratti yaada tokko ati tuunuuf ibsite maal fakkaata? Egaa faayidaan namni yeroo waliin gurmaa'ee argatu baay'eedha. Akkuma dura kaafne namni gaafa waliin gurmaa'u kaayyoo qaba. Yeroo kana jennu fakkeenya amma namoota umriin wal fakkaatoo ta'an akkasumas yaada wal madaaloo ta'an jennee akkuma kaasnetti faallaa kanaallee namni umrii wal hin fakkaanne saalaan gosa tokko hin taane iddoo garaagaraallee jiraatan kutaalee garaagaraa keessallee jiraatan waliin dhufuudhaan gaafa dhufanii hojii eegalan jechuudha. Waldaan tokko humna godhate kan namni biraa beeku beekumsa garaagaraallee kan qaban waan ta'eef kan sibira jiru na bira hin jiru kan na biraa sibirallee jiraachuu dhabu mala. Bifa kanaan walitti dhufee yeroo namni waliin gurmaa'u faayidaan inni qabu inni guddaan jechuudha. Hojiilee hojjetuudhaaf jedhan san dafanii xumuruudhaaf illee bu'aa guddaadha kan qabu jechuudha. Waldaan tokko yeroo waliin gurmaa'u humna waliitu waan ta'eef akkasumas ammoo yaada ciccimaa namni kaafatee itti dhufee kan walii gochuudhaan kan deemudha. Ariifannaa hojii keessatti akkasumas ammoo beekamtii mootummaa birattis ta'e miti mootummaa biratti waldaan tokko beekamee atattamaan guddachuu irratti illee bu'aa qaba jedheen amana jechuudha. Faayidaan isaati inni kanaan alaadha diinagdeedhaan sooramuu humna godhachuu aangomuu akkuma Pirezidaantiin fi hundeessaan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Pirezidaant Sanyii Edashuu Loosee jedhanitti namni diinagdee hin qabne ergamtuu namaa ta'a jedhu dhaadannoo isaanii barreeffama fuula miidiyaa keenyaa irratti jechuudha. Namni diinagdeedhaan qabne akkuma isaanillee jedhan ergamtuu namaa ta'a jechuudha. Humnaan qabu ofitti amanamummaan qabu bu'aa ofirra darbee hawaasa biraatiif illee faayidaan qabu jechuudha. Kana keessatti namni waldaan gurmaa'e egaa faayidaan rakkoolee amma haasofnu kana rakkoo diinagdeedha, rakkoo nama gargaaruu ofirra darbanii biyya utubuudha, biyya tokko misoomsuudha, gabaa biyya tokko tasgabbeessuu, beela hawaasa bal'aa biyya ofii baasuu fi kanneen kana fakkaataniif fi kana caalaadhaaf hojjechuudhaaf faayidaa guddaa qaba jedheen amana waldaan tokko jechuudha gaazexeessaa keenya. Dhugaadha. Waldaan faayidaa maalii qaba? Waldaan hundaa'uun faayidaa maalii qaba kan jedhu keessatti yaada xiqqoo kee irratti dabaluu yoo barbaachise dinagdeedhaan
ofaan gomsuudhaafillee faayidaa guddaa akka qabu ni beekama. Mul'ata dhuunfaa fi mul'ata garee galmaan ga'uu keessatti gahee guddaa akka qabu waldaadhaan hundaa'uun faayidaa gurguddaa akka qabu. Bilchina yaadaa wal jijjiiruuf jechuun ati yaada gaarii tokko qabaachuu dandeessa. Yaada kee nan fudhadha, ani yaada tokko nan qabaadha, yaada koo fudhatta. Yaada waa wal jijjiirru jajjabina waliif taana. Hundee keenyatti wal jabeessa. Kaayyoo keenya sana immoo galmaan ga'uu keessatti immoo humna guddaa oranna jechuudha. Yaada yommuu wal jijjiiraa deemu. Kana malees yeroo qusachuu keessatti ati hojii tokko kan hojjettu yoo ta'e hojii sana sababa yeroo sababa maallaqaa daftee galmaan ga'uu dhiisuu dandeessa. Waa waldaadhaan hundooftu immoo maal gootaa namoonni garaagaraa ogummaa garaagaraa qabu, beekumsa garaagaraa qabu, beekumsa qaban kana walii qoodu. Yommuu walii qoodan immoo gizee yeroo qusatu, maallaqa qusatu, humna qusatu. Kun immoo hojichi yeroodhaan akka galma ga'u kan godhudha jechuudha. Yeroo tokko beekamtiillee argachuuf fudhatamallee argachuudhaaf faayidaa guddaa qaba. Maal jechuun waldaadhaan hundaa'uun qaamni mootummaa tokko yookaan immoo qaamni dhaabbata tokko yookaan dhaabni tokko jechuudha maal gochuu danda'a? Mootummaa biratti fudhatama godhachuudhaaf yookaan immoo dhageettii godhachuudhaaf maal gochuu qaba jetta? Waldaan gurmaa'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Beekamtii argachuudhaaf yookaan immoo dhageettii argachuufillee namni tokkorra lama, lamarra sadii, sadiirra afur yommuu ta'aa deemu dhageettiin ni qaama mootummaa biratti qabullee dabalaa deema jechuudha. Kanaafuu waldaan gurmaa'uun dhageettii argachuufillee galma guddaa akka qabu ni beennaa jechuudha. Hojii kenname yeroo gabaabaa keessatti xumuruun illee akkasuma beekumsa walii qooduufillee, ogummaa walii qooduufillee, dandeettii walii qooduufillee, walirraa barachuuf, wal jajjabeessuuf, wal gargaaruufillee hojii guddaa hojjechuu danda'a jechuudha. Waldaan gurmaa'uun kana duwwaamini rakkoolee hawaasummaa, rakkoolee dinagdee, rakkoolee siyaasaa kan garaagaraa furuu danda'a yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Rakkoolee dinagdee furuu keessatti yommuu jennu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa baroota darban keessa mana barumsaa mootummaa burqaa waayyuu jedhamu keessatti gargaarsa guddaa godhee ture. Haaromsa mana barumsaa keessatti, lafasaa haaromsuu keessatti, waan biraa gargaaruu keessatti gargaarsa godhee ture. Akkasumas waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waldaa hojii gamtaa federaalaa wajjin aanaa gazzee yookaan immoo godina kibbaa deemee namoota balaa sigiga lafaatiin miidhamanillee dhaqee daawwatee ture. Kana jechuun waldaan gurmaa'uun rakkoolee hawaasa dinagdeellee furuu keessatti faayidaa guddaa qaba kan jedhu yaadan qaba jechuudha. Viidiyoo kanallee sochii waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa fi waldaan federaalaa gara kibbaa deemee gargaarsa uummata aanaa gazzeetti miidhameef godhellee viidiyoo kana hordofnee itti deebinu. Viidichi kana fakkaata ture itti fufnu. Egaa akkuma daawwataatiin jirtan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadhaa akka saba takkaatti yookaan naannoo takkaa qofarratti kan hundaa'e otoo hin taane kan akka biyyoolessaatti hundaa'edha. Iddoo garaagaraa naannoo adda addaa deemuudhaan gaba'aa tasgabbeessuu akkasumas ammoo rakkoon garaagaraa gaafa mudate deeggarsaaf akkuma namoonni kaan dhaabbanni garaagaraatii fi mootummaas ta'ee miti mootummaan cinaa dhaabbatu hawaasa biyya keenyaa bal'aa otoo sabaan hin qoonne dhaqee gargaaruudhaatti kan beekamu jechuudha. Egaa kana qofaa miti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Dargaggoonni iddoo hin taane oolanii akka sammuun isaanii jeeqame bu'aa biyya kanaaf hin buufne ofiif hin buufne maatiif rakkoo akkasumas ammoo siyaasa biyyaatiif akkasumas jiruuf jireenya ilma namaa irratti rakkoo akka hin uumne karaa seera qabeessa ta'ee fi bu'aa qabeessa ta'een dargaggeessi of baree eenyummaa isaa baree hojii uummatee bakka oolamuu qabu oolee waliin gurmaa'ee
rakkoo mataasaa maatii isaa ollaa fi biyya isaa furuudhaan diinagdee irratti of ijaaree humna godhatee dargaggoon tokko egaa akkuma namoonni kaan beeku yeroon umriin dargaggummaadhaa yeroo itti hojjetanii ofirra darbanii biyyaa bu'aa buusanidha. Waldaan keenyas dargaggoota irratti akka malee xiyyeeffatuudhaan egaa kan hojjetaatii hin ture. Kana qofaallee miti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Yeroo dhiyoodha kan dhaabbate waldaan akka Itoophiyaatti dhaabbate waldoota kumaatamaan lakkaa'amanidha. Baroota 10, 20, 30 kan caalaa hojjetaniiran ni jiru. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha kan pirezidaant Sanyii Idashoo Loosetiin durfamu. Egaa waldaa dhiyeenya kana dhaabbate ta'ee manneen barnootaa garaagaraa iddoo garaagaraatti banuudhaan akkasumas ammoo hojiilee gammaa hojjeteen badhaasa geeba iddoo garaagaraatti kan fudhachaatii hin turedha. Kana qofaa miti egaa waldaan keenya gabaa tasgabbeessuu gaafa jennu akkasumatti afaan qofaan kan jennu otoo hin taane kuduraa fi muduraalee garaagaraa hunda isaanii walitti fiduudhaan akkasumas immoo loowwan furdisee gabaaf dhiyeessu yeroo ayyaanaas ta'e yeroo kamuu ayyaana musliimaas haa ta'u ayyaana kiristaanotaa ayyaanatu addaan hin qoonne akkasumas immoo gabaa otoo guyyaatti hin laanne guyyaa mara dhiyeessuudhaan beekama. San qofaallee miti midhaan yeroo laaltu fakkeenyaaf xaafii boqqolloo fi kanneen kana fakkaatan midhaan nyaataatiif dheedhii kan oolu jechuudha dhiyeessanii mana daakullee asumatti qopheessee asumatti irraa bitamee asumatti tottolfamee asumatti daaksisamee konkolaataa kan hin qabne konkolaataa isaarratti fe'ee bifa kanaan hanga mana manaatti geessuudhaan egaa kan beekamu waldaan keenya kan qofaallee miti cinaadhaan midhaan cinaadhaan kan akka barbarii yookaan baleedhaa iddoo garaagaraatti yoo dhuftan argachuu dandeessu baaqilaa akkasumas immoo wantoota jireenya mana keessatti nyaataaf oolan jechuudha. Wantoota kamuu irrattuu kan hojjetudha waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Akka qofaa miti bunni yeroo namni dhufee waldaa keenyarraa bitatu otoon daffin dhandhama buna sanii fooliin isaa yeroo lafaa ka'u bunni ija qofaan miti funyaaniin gaaf dafe qofaa miti gaafuma lubbuun jiru gaafuma tuma hin tumamin tuma hin waata kan godhamin akkasumatti ilaaltee ijaan fooliidhaan illee waa argachuu dandeessu jechuudha. Gaafa danfe bunni waldaan kun dhiyeessu baay'ee filatamaadha. Buna qofaa miti. Wanti waldaan kun dhiyeessu isaa waan addaati. Gara dhumarratti waan isin jechuu barbaadu gaazexeessaa keenya waldaan keenya egaa baarii fi reestooraantii asuma bakka biiroo muummee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jamoo lakkoofsa tokkotti banuudhaan tajaajila kennaa jira. Dhiyeenya kana eebbisamuudhaaf deema. Kana qofaallee miti addabaabaayii masqalaatti illee baarii fi reestooraantii caffee jechuudhaan egaa dargaggoota achitti bashannanuun dhufan sagantaa garaagaraatti achitti argamaniif illee qopheessee achitti akka fayyadaman taasisaati jira gaazexeessaa keenya. Dhugaadha. Baarii fi reestooraantiin yeroo dhiyoo keessatti ni eebbifama. Achirratti illee namoonni garaagaraa in argamu jennee abdii goona. Waldaan dargaggoota caffee akkuma beekamu siyaasa dinagdee akkasumas hawaasummaa irratti hojjechaa jiraachuunsaa ni beekama. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa sabaan nama hin qoodu, naannoodhaan nama hin qoodu, amantaadhaan nama hin qoodu, namoota garaagaraatu keessa jiraata, namoota garaagaraatu irraa fayyadamaa jira. Namoonni kun kallattii garaagaraa irraa dhufu, beekumsa garaagaraa qabu, ogummaa garaagaraa qabu, kanneen immoo tajaajilamtoonni illee kanumti as keessa hojjetanillee namoota gosa garaagaraa, namoota amantaa garaagaraa qaban, namoota afaan garaagaraa dubbatantu as keessa tajaajilamaa jira jechuudha. Kun maal agarsiisa? Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waldaalee hundaan keessa waldaalee kumootaan lakkaa'aman akka federaalaatti hundaan keessa waldaa isa jabaa, waldaa isa humna qabu, waldaa isa yeroo yerootti badhaafamudha jechuudha. Sababiin isaa waggaa arfan darban kana keessatti waldaa jajjabinaan waldaa guddaa agarsiisaa jiruu fi mootummaa federaalaa biratti illee fudhatama guddaa waldaa agarsiisaa jiru ta'uunsaa ni beekamaa jechuudha. Gara fuulduraatti illee waldaan kun waldaa abdiin guddaan itti gatamee fi miseensota hedduu qabu akkasumas namoota ogummaa garaagaraa fi beekumsa garaagaraa qaban kan of harkaa qabudha jechuudha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waldaan tokko jabaa akka ta'uuf maaltu godha kan jedhu irratti dubbachuu keenyaan dura istimaamme waldaan kamisee keessatti maal fakkaata? Wallootti maal fakkaata? Waldaalee walloo keessatti akkamiin socho'aa jiru? Waldaa hojii gamtaa waliigalaa utuu hin ta'in waldaadhumti noormaaliin achi keessatti hojjetaa jiru. Sochiidhumti walitti dhufeenya dargaggoota naannoo sana keessatti maal fakkaachaa jira? Akkamiin deemaa jirame yaada qabdu? Naannoo kee bakka irraa dhufte kana ilaalchisiitii yaada tokko nuu kaasii daawwattoonni keenyas asirraan waa hubattoonni yaannaa.
Egaa waldaaleen garaagaraa namoonni yookaan waliin gurmaa'uudhaan godina Oromoo Walloo Kamisee keessatti kan waliin hunda'anii hojjechaa jiran ni jiru. Waldaa baay'ee ta'uu baateen illee jechuudha kan dhuunfaati. Waldaaleen muraasni ni jiru. Isaanis hojii isaanii kenname irratti hanga humna isaanii hojjetaatiidha kan jiranii. Kana gaafa ibsinu yeroo waa'ee waldaan ka'eegaa waldaa dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaa qofa ibsu otoo hin taane waldaaleen biyya keessa jiran waldaa keenya ni ilaallatu. Hunda isaanii ibsuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo yerootti sagantaa qabanne jechuudha kan waldaa keenya qofaatii miti. Egaa dhimma waldaa keenya Kamiseedha. Badna yeroo biraa kan deebinu gaafa ta'u amma immoo waldaaleen biraa kan dhuunfaadhaan gurmaa'anis ni jiru. Kamisee keessatti kan hojjetaatiin jiranii akkuma waldaa keenya jechuudha. Achirratti hojii hin hojjetamne baay'eetu jiru kan gara fuulduraatti hojjetamu kan hojjetamaa jiranillee ni jiru kan jajjabeeffamuudha qaban jechuudha waldaaleen sirri ni jiru. Akkasumas waldaan kun dhuunfaa qofaan otoo hin taane karaa mootummaatiin illee gurmaa'anii waldooleen hojjetaa ni jiru. Dargaggoonni walitti dhufuudhaan kan akka fakkeenyaaf damma oomisha dammaa irratti akkasumas immoo kisala ammayyaawaa irratti kan hojjetaatii jiran ni jiru. Zayitii akkasumas immoo feestaalii yookaan waraqata garaagaraa jechuudha. Fi kanneen kana fakkaatan egaa hedduudha. Tokko lama jennee fixuu hin dandeenyu. Bifuma kanaan aanaa isaanii irratti akkasumas magaalota jiran irratti jechuudha. Mootummaa waliin gurmeessee Kamisee irratti egaa godina Oromoo Walloo kana keessatti hojjetaatii kan jiranii. Akkuma dureen siin kaase waldaan dhuunfaan gurmaa'ee midhaan nyaataallee dhiyeessaatiin jiru ni jira jechuudha. Egaa akkumaan amma isinii kasaatiin jiru waldaan dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaadha. Gara Kamiseettis egaa akkuma waldota kaanii Kamiseenis lafee kiyya lafan qaba achi lafeen qaba jechuudhaan namni achi keessa jiru akkuma namoota bakka biraatiin jiran quuqamni achi jiru natti dhagahama jechuudhaan waldaan keenyas yeroo deddeebii marsaa lama ol jilli pirezidaant Sanyii Edashuu Looseetiin durfamu Kamisee irratti egaa waltajjii qabatee gaggeessaatii kan ture jechuudha. Uummata Walloo keessa jiru rakkoo karaa diinagdeetiin jiru gabaa tasgabbeessuudhaan jiru Finfinnee irraa ka'uudhaan Walloo qubate marsaa lama ol mariisisee furmaata jechuudha. Akkuma waldaalee kaanii fi akkuma waldaan keenya iddoo biraatti illee hojii garaagaraa qabu jechuudha. Waldaan keenya hojjetaatiidha kan ture. Egaa Kamisee irratti waldaalee jiru maqaa isaanii tokko lama jennee ibsuu baannullee jechuudha. Yeroo biraa kan waliin maqaa waliin hojiilee waliin kan ibsinu ta'a. Ammaaf garuu akka waldaan kun jiru akka hubatamuu qabuu fi waldaan keenya immoo waldaalee achi jiran caalaa hojjetee furmaata akka ta'u rakkoo naannoo san jiru karaa diinagdeetiin jiru gabaa rakkoo jiru tasgabbeessuudhaaf karaa beekamtii kabaja uummata biraa qabuu fi mootummaa biraa qabuun karaa seera qabeessa ta'een Walloo irratti dhaquudhaan gabaa tasgabbeessuudhaaf qophii jiru hunda xumuratee kan jiru jechuudha. Waldaan hojii gamtaa biyya kana keessa jiru waldaaleen tokko yeroo gabaabaa keessatti guddatu waldaaleen tokko immoo waggaa 10 20 30 lakkoofsisu utuu hin guddatin yookaan jijjiirama tokko utuu hin agarsiisin jechuudha. Miseensota isaaniitiif illee galii tokko utuu hin dabalin yeroo dheeraa kan turan jiru. Waldaan tokko immoo waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 keessatti jijjiirama guddaa agarsiisuu danda'u. Fakkeenyaaf waldaan dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaa waggaa 4 hundaa'e kana keessatti garaagarummaa hedduu jijjiirama hedduu waldaalee agarsiisaa jiran keessaa waldaa tokko ta'uun isaa ni beekama. Waldaan tokko successful yookaan immoo bu'aa qabeessa yeroo gabaabaa keessatti kan isa taasisu maalidha jennee yoo fudhanne waldaan tokko hoogganaa jabaa qabdi yoo ta'e daftee guddatti daftee jijjiiramti humna godhatti jechuudha. Waldaan tokko miseensota ishee keessatti warra achi keessatti hirmaatu keessatti namoonni jajjaboo fi beekumsa qaban ogummaa garaagaraa qaban keessatti hirmaatanii jiru taanaan waldattiin yeroo gabaabaa keessatti guddachuu dandeessi jechuudha. Karaa biraa immoo kaayyoo waldaa sanaa murteessaadha jechuudha. Waldaan sun maal qabateeti ani inni ka'e hundeen isaa maali miseensonni isaa eenyu fa'i maalidha kaayyoon isaanii haalli deemsa isaanii maali kan jedhu beekamuu qaba dursee jechuudha. Waldaa sana keessatti namoonni jajjaboon jiru taanaan namoonni beekoon jiru taanaan namoonni kaayyoo waldaa sana jajjabeessanii fi irratti hojjetan jiru taanaan waldaan sun irra caalaa daranuu jijjiiramee guddatee yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama guddaa argamsiisuu danda'a jechuudha. Waldaan dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaas immoo geggeessitoota jajjaba qabdi, namoota bebbeekoo jajjaba qabdi, dookteroota, piroofeesaroota, namoota ogummaa garaagaraa keessa jiran qabdi. Kanaafuu jijjiirama waggaa 4 kana
darban kana keessatti dhufee fudhanne waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa miseensonni isaa hunduu jajjaboodha. Beekumsa qabu, beekumsa kallattii garaagaraan qabu. Kun immoo waldichi dafee akka guddatu, dafee akka jijjiiramu, jijjiirama gaarii akka agarsiisu godhee jira jechuudha. Ati immoo kanarratti maal jetta waan dabaltu yoo qabaate dabaliitii gara xumuraatti deemaa irraa. Egaa gaazexeessaa keenya akkuma atillee kaafte egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Akkaataan hundeeffama isaatillee maqaan moggaasa isaa akkasumas immoo kaayyoon isaa barootaan afran kana keessatti hojiilee ciccimaa hojjechuun isaa hundumaaf ragaan mul'ataadha. Wanta afaan qofaan dubbannee dhiifnu miti yookaan haasaa qofaanii. Waldaan keenya qofaaf otoo hin taane waldaalee biraallee ijaaruudhaan kan beekamu jechuudha. Akka namoonni waldaadhaan gurmaa'anii of hundeessanii ciccimanii jabaatanii akka deeman akka waldaa keenyaa fakkeenya godhatanii jechuudha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Pireezidaan Sanyii Edashuu Loseetiin kan durfamu jechuudha. Leenjiin garaagaraa kennamaatiidha kan darbe ammallee gara fuulduraatti pireezidaan Sanyiin egaa waldootii jiran jechuudha. Hubannoo kennuu irratti kan karoorfataniiti kan jiranii kan haaraa gurmaa'anis akkasumas immoo kan gurmaa'anii yeroo ammaa kana hojjetaatiin jiran waldaalee garaagaraa irratti jechuudha. Bilbilaan akkamis pireezidaan Sanyii wanta kana haala kamiin deemna wanta isaan rakkise jechuudha. Muuxannoo warroonni isa durallee hojjetaatiin turan waggaa meeqan waggaa 10-20 kan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadhaatiin dursan har'allee bilbilanii gaafachaa jiru. Safuu miti kana jechuun waldaan keenya waldaa kaaniin kennaadha milkiidha. Yeroo dhiyootti dhufee darbu jechuun kun namni addunyaa kanarra jiru akka takkatti hin ta'u wal darbaa wal duubaa fa'aa akkasitti jiraatama waan ta'eef kun jiruuf jireenya ilma namaati. Bifa kanaan kan deemu waldaan keenya dargaggoota biraa qofaa kan leenjisu waldaa biraa ni leenjisa. Waldaalee isaas akkuma sanii kana qofaallee miti namoota harka qalleeyyii yoo argite ta'e akka carraa ta'e pireezidaan Sanyii Edashuu Losee walii yoo karaa deemtan ta'e harki isaaniitii fi kiisni isaanii walirraan fagaatu yeroo mara foddaa gadi qabee namoota harka qalleeyyii ta'an harka laachuudhaan guyyaa tokko otuma waliin deemnu otuma akkas waliin deemnu yeroon inni maallaqa kiisa keessaa baasee kennu hangan ani iji koo argutti yeroo baasee kenne harka deebisuun argu jechuudha. Hanga inni kennu dhiisiti hanga inni kiisa keessaa maallaqa galchee baasee kennee ofitti deebisu dafteen agartu jechuudha. Namni bira jiru otoo sin argin. Fakkeenyaaf akka amantaatillee akkasi akka amantaatillee gaafa waa laattu harka mirgaatiin gaafa laattu kan rabbiin illee jaalatu jechuudha. Harki bitaa keessa arguun qabu jedha. Namoota harka qalleeyyii karaarra ta'an hojii uumuudhaan kana qofaallee miti. Gaafa iddoo ijaarsa manaa deemtu irraa fuudheeti duumaan lafa qote kaastuu biyyoo akaafaadhaan biyyee haree wanta baatamu ceekuratti baachuudhaan Geggeessuu jechuun hojiin agarsiisuu hojiin agarsiisa. Afaan qofaan miti gochaan agarsiise suufiin uffadhan jedhu guyyaa tokko suufni isaati yeroo miidiyaan agarru akkas ta'a malee suufa qulqulluu uffatanii gadi ba'anii biyyoodhaan dudubaan of balleessaniiti konkolaataa deebi'u nuyi akkasumatti ilaalla maa inni yeroo hojjetu kana suufa uffadhan jedhan hin jiru taa godhanii jechuudha. Akkuma hojjetaa kan hojjetu gaafa kaan ammoo suufuma kana baasaniiti akkuma hojjetoota wayaa hojii saniif mal hojjetanii dhufanii haa ta'u garuu otuma sagantaa deemanii akka carraa ta'e iddoo hojii geenyaan wayaan uffadhe kun na daangessan jedhanii jechuudha. Kuni maal ibsa? Akka waldaan kun onneen hojjetu gara fuulduraa guddatuu fi namoota hayyuu ta'an akkuma atillee kaafte hoogganaa cimaa gara laafiinsa qabu jabeenya qabu murannoo qabuudhaan ejjennoo mataa isaa qabuun hojjetamaa jiraachuu isaa kan ibsu jechuudha. Kanaafi anaafsi miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa miseensota biraallee ogeessota adda addaa dookteroota piroofeesaroota kallattii adda addaarra jiranillee dabalatee ogummaa qabaniif bakka jiranirra as dhufuun dirqama miti bilbiluudhaan mariisisuun hin danda'amu. Bakka jiran jiraatanii sooshaal miidiyaan garaagaraa miidiyaan hawaasaa garaagaraa bakka isaanii jira. Kallattii adda addaatiin biyya keessallee biyya alaallee warri jiran kallattii garaagaraatiin waldaa isaanii kana jajjabeessuu ni danda'u, hordofuu ni danda'u, geggeessuu ni danda'u, mariisisuu ni danda'u. Bakka kanatti sirrii miti kun asirratu kun qajeeluu qaba haala kanaan deemuu qaba waan sin barbaachisummoo harka keenya jira karaa kanaan itti deemuu qabna kan jedhu irratti waldicha bira dhaabbatanii hunda itti godhanii humna itti godhanii ani sii jira. Yoo ti dadhabde ani sii jira yoo dhaloonni kun dadhabe nuti booddee jirra yoo dursaan dadhabe warri jalaa jirra hundi keenyayyuu
waliin taane hojjenna waldaa ofiin hundeessine kana irra caalaatti daranu waan gaarii goone dhaloota dhufutti haalatti dabarsinu irratti hojjechuu qabna kan jedhu ergaa har'a qabnu keessaa isa tokkodha. Sagantaa biraallee qabanne haaluma kanaan kan itti dhufnu ta'a kamaamme kanarratti xumurree maal sitti fakkaata? Egaa gaazexeessaa keenya Kaffaaluun turtiin waliin goone turtii baay'ee bareedaa ta'e akka ta'e abdiin kiyya hedduu guddaadha. Haala humna keenyarra dhaabbannee haga ibsuu qabnu irratti yeroo qabnurraa kaanee miseensotaa fi miseensotaan ala kan ta'aniifillee ergaa keenya dabarsaatidha kan jirru. Dhumarratti wanti dabaluu barbaadu jiraate miseensonni waldaa keenyaas ta'e akkasumas miseensa kan hin taane maamiltoonni keenya waldaan keenya galmee akkuma itti fufetti kan jiru dhufanii galmaa'uu ni danda'u. Warroonni karaa gabaatiin ammoo nu qunnamuu barbaadan gabaan keenya akkuma dura akkuma itti fufetti kan jiru waan ta'eef dhufanii iddoo gabaa keenyaatti gabaa godhachuu ni danda'u. Waldaan keenya ciminaan kan duraa caalaa hojjetaa jiraachuu isaa jijjiirama garaagaraa agarsiisaa jiraachuu isaa miseensonni keenya abdii otoo muranne nu waliin akkuma duraadha onneedhaan nu faana akka nu cinaa dhaabbatanii waliin deeman jaalattootaa fi deeggartoonni keenyas bakka jirtanitti nageenyi keenya sinaa qaqqabu. Waldaan keenya keessan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Hojiiwwan ciccimoo hojjechuudhaan akkuma badhaasamaatiin ture ammallee fuulduratti badhaasni bash akka ta'u abdii guddaadha kan qabnu. Mee ati gama keetiin yoo xumurte natti tole. Egaa kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa sagantaan qophii addaa guyyaa irraatiif qopheeffannee kana fakkaata ture. Sagantaa wal fakkaatu yeroo biraa qabanne kan dhiyaannu ta'a. Sagantaalee caffee miidiyaa biroo waliin turtii gaarii.